الله يا جبا هلا في قواسي كبا نتي هلا في قوالين كم موسي كمنا نندبني نراك أبي وانو دبا خالق سمي تربني في خندتي دا नेटवर्क की तरफ से وما بريتي لا لبيبدي عماده akka waan nama hanqinan gartuu qophaadha ijjitti koon gaddeebiidha tanaaf gabbarra cibaadaadha ifiif gabbarre ilaaf waallee hin qabnu si qabna nindibini nurraa qabi waan nu dhiba yaa rabbi anniin hin beeyne si malee dureessan deeyne arjaa koo anniin hin beeyne si malee dureessan deeyne harka kee malee rabbi koo kabiraa kaanineyne ulaatee duraanan kaasinaa jaato osoo nan baa jiruun qadaraan quraana tokko harkaana imaana galmee dur rabbiin galmee seesaniitu deema sifaana tattaaffii sababaaf goona rakkoo rabbiitu wal'aana hin dhiphaatu hin rakkaatu muuminni jireenya boona harkan nu hamdii deebifnaa yoo dhabne sabrii dagoona mitaatii duraani beeyna bubbullee jiruu kanaana. Islaamni ni taatii duraan beekaa sheeka keenya Sheekh Muhammad Zabuur sagantaan tun sagantaa manaatii fi sagantaa makiinaati. Sheekni qixqixirraa kufi hogga ja'an asirra deenye sheeka islaamaa ka harargee tokko sheekticha guddaa ka qaamaanis guddaa ka ilmiin guddaa ka umriin guddaa ka kabajaan guddaa ka rabbi ilmiin ulfeeyseetu qixqixirraa kufi hogga jennee asirra haasoo inni xiqqeenya ammoo xiqqeenyi sanii oli ol baanee waan ol baaneef sammalee galu qaanyiidha beek islaamummaa badhaatu badhaasa rabbii guddaa lubbuun teenya diin keenyaaf maaliif hin taane fida khaalafaa ol qabna sunnaa nabiyyal hudaa khaalafaa ol qabna sunnaa nabiyyal hudaa lubbuun tootaniin qaboo islaamummaaf qabeenya jiruu duniyaa gubbaa isii eeguu tetteenya isii boodaan eeggataa bu'aa jiruuf jireenya tutu'a amaniidha dhinkee baluuti keenya amadiina fokkatu hasaasii ni dhageenya diddee waliin nu buustee imboreessi nageenya islaamummaa badhaatu badhaasa rabbii guddaa islaamummaa badhaatu badhaasa rabbii guddaa lubbuun teenya diin keenyaaf maaliif hin taane fida خالفا ورقبنا سنة نبي الهدى صلوات الله وسلام الله صلوات الله وسلام الله أمة محمد تاريت الرأي الحمد لله نمكما ديدمي سديت رجلتني هنقصنا buta jeeti achi booda abbootii sagantattiin kennaan sagantaa biraatiin qaba kuma 28 fi 800 kuma 30 na buta salawatullahi wa salamullahi salawatullahi wa salamullahi ummata muhammad tani durarrahi alhamdulillahi ustaz keenya jaalatama ustaz Anas Muhammad arralle dawwalle Sheekh Yoon Hussein jenne Sheekh Musaan abbummaan asta'anii hanga sagantaan tun gaggeeffamtu nu bira turuu danda'anii kanaaf sagaleen hin dhagamtu jettanii hin dhagamtu bareedaa jira amma deebii amma bareedaa jira tareefuuti akkasii guyyaa irraan tanagaa sheekni ilmiidha Sheekh Muhammad Zabuur jechuun kitaaba Sheekh Muhammad Zabuur jechuun nama taraa tokko normaal akkanumatti wanna jennuu miti abbaa misoomaati sheeni abbaa limaati abbaa biyya jaabu jechuudha dhaqa lala waacuu waan isin fakkaatu waacuu keessatti jaarmayni bareedaan waacuu bareechee bakki bareedduun waacuu bareechite masgiida sani akka waacuu hogga dhufte halaalarraa islaamaa fi islaamummaa agartu hogga hoggaanii fi gamasii kara galamsooti as deemte
tulluu gubbatti minaaraan bareedduun islaama fakkaatu taarargee lixaatii miti Itoophiyaa keessaa bareedina mul'iftu galamsoo hoggaa as deemtu dura gartaa baddee isaa hoggaa as deemtee minaaraa garta minaaraa akka sheekaa dhaabbattu Sheekh Muhammad Zabuur qaamni isaanii dheeraa nama keessa gizee dhaabbatan akkasii mul'atan masgiinni isaanii majlisni isaanii illeen majlisoota keessa gizee dhaabbatee akkasii mul'ataa jechuudha waaccuu keessa gizee dhaabbatee waaccuu ala gizee dhaabbatee waaccuu gara bitaatiin gara mirkaatiin gizee dhaabbatee bareedinni waaccuu masgida saniin majlisa saniin darasaa saniin ilmii saniin ilmii sheekotii santu biyya nuu bareecha ganda nuu bareecha namni naamusni adabni kitaaba baruu qofa odon taane jechuudha sheekotii ganda keessa qubateetu farshoo gandarraa nurraa inaa gandarraa nurraa irrisi diqaalaa ganda keessaa nurraa irrisi tanaatu waan namaati jecha akka namna ajjeefne sheekotii tanaatu barsiisaa jira dubri akka hijaaba uffatu sheekotii tanaaf barsiisaa jira gandi akka wal kabajee wajji jiraatu sheekotii tanaatu barsiisaa jira kanaaf sheekotiin qabeenya keenya jireenya keenya sheekotiin gartee waan itti dhaadannu jechuudha keessaafuu akka Sheekh Muhammad Zabuur jechuudha har'aan tana daqiiqaan isin as teessan yeroonis yeroo soomanaati kennaan isin kennatan qarshii takka 10 ulfina leemiti xiqqeenyaa beekee silaarra sheekaaf akkatti tiktoka bannee Sheekh Muhammad Zabuuriif dubbachuun waan itti dhaadatan illee miti waan ni goonee ja'an illee miti ammoo mudatti ayyoo bultee jeje qaallichi jaartii soddaadha isa gizee hunda jaartii soddaadha itti dhiyaachuun fedhu salaamtaa jechuun ni sodaata gaafa kaan oduma deemanii bakka rakkoo takkatti kan waliin dhufan ayyoo mudatti silaahi bultee jeeni je rakkoo waliin nufiddee din mudatti ayyoo bultee waliin jenne har'aan tana inshallah akkanumaa wajjiinu kanuma silaa sheekan fakkaanne tiktok irratti baasuun yoonii fi waan sheekan fakkaanne ta'e irra fokkotaadha ammas irra waan bareedaan taane irra nu xiqqeessa irra gartee kabajatti dhabne jechuudha maaliif sheekotii teenyaa sirra ol baasuun odoo xiqqeenya ta'u ol baafnee waan silaa ol baaneef san akka feesisutti harkachuu dhabuutu irra xiqqeenya ammas kanaaf itti wal afeeraa sheer godhanti godhaa waan babbareeddu as jala barreessaa achi booda sababatti isaabadha rabbi irratti isaabadha namu waan gooteen namni koppii linkii gootee koppii linkii teetiin rabbi irratti isaabadhu nama 10,000 takkaa fi 900tu koppii linkii hangas takkaa jira ammaan tana namni 10,000 takka 12,000 jira ammaan tana guddisaa ogutaka guddiseetiin achi dabarsee inshallah waan tartiiba buusiitii fi kana warri balamuu jira ogeeyyii jira inshallah isaanii dabarsaa soddomi nagaya maayikii lafa kaaya ammaan tana sagantaa mee 12,900 irra jirra harka oofaa dafa akka sagantaa seennu nu godha guyyaan har'aan tana guyyaa xiyyaa miti guyyaa Sheekh Muhammad Zabuur guyyaa nama laafaatii miti guyyaa nama jabaati Sheekh Muhammad Zabuur saahiba sheekotii gurguddoodha miseensi isaa gareen isaa amma Sheekh Musaa Su'aalaafaan Sheekh amma watarfaan warra kana libilii tana jechuudha sheeni ummata keenyaaf akka biyyaatitti warra gartee saffal awwal mee sheekotii qabdan as kennadhaa yoo ja'an saffal awwal warra kennan 14 walakkaa bakkaan jee jirra jechuudha 30 gooneeti sagantaa eegallaa warri namni ilaalaa jiru nama 2,000 nama 14,000 fi 900 irra jirra godhi ammallee hagoote illeen irra deddeebi'i anaa fi atilleen haa goonu copy link share sirri godhi copy link irra deebi'i 5,400 seentanii harka oofi taaptaappii caalaa wanni jabduun warra tiktokaa biratti sheerii tana jechuudha sheeriitu nama afeeraa amma akkam godhaa jirta hogga sheer gootu wanna yaamaa jirta namatti yaamaa jirta hoottaa sagantaa Sheekh Muhammad Zabuurii jira hoottaa bakka tanatti hirmaadhaa jechaa jirta waan san hisaaba sawaabaatitti waan langaa si ceesisu sawaabatti isaabadhu copy link harkana oofi anilleen ittiin jira 18 seentanii 18 seentan 30 naa godhi inshallah namu waanuma qabu harka keessa kaayyata waan qabdu keessa kaayyadhu